Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube channel Naafi fi Khadir gaafiif deebii keessan gaafii isin nu gaafattan walitti qabnee cuunfinee arraan tana isiniif dhiyeessuuf bakka tanatti argama isinii deebisuudhaaf. Kanaaf haati manaa Dr. Naafiinis as jirti. Isinillee gaafii na dhibe itti darbuudhaan isiniif deebisti ta'a haga xumura keenya akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Mee osoo gartee gaafiitiin deebiin haati manaa Dr. Naafiin salaamtaa jiin hordoftootaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi fahmina rabbi sinirraa jiraatu. Anaa sababa baay'ee hin danda'u tarii inni baradha sootaanii hordoftoonni YouTube Naafi Khadir baga nu simattanii baga isinitti makamne innaa galatooma gaafii keessan koomentii jalatti nu gaafattan isinii deebisuufi innaa asmaan nu hordofaa gaafii keessan warroonni gaafii nu gaafattanis achi jalatti deebii keessan ni argatu. Okay, tokkoffaa garuu haga xumuraa keenyatti laayikii, sheer, saabskiraayib godhuudhaan akka gartee maammila nuu taatanii asumaan gartee akkaataa itti wal guddifnus haa yaallu asumaan hordoftoonni kiyya galatoomaa isoo isiniin jenne deemuu hin barbaadu. Maaliif sababnis YouTube'n kiyya namoota sa'aatii 4 guutee jira amma gartee gara irraa fayyadamutti dabreetiin jira waan ta'eef galatoomaan isiniin jaa. Okay, Abdallaa Ali jaa akkana jetti jaartii teetiin akkamitti wal barattan gaafa wal barattan gaafii jaalalaa eenyutu dura dhiyeessee fi jaan akkami waan kanarraa maal jettameeti? Dhugaa dubbachuu wayyaa haqa jirtutti himuu wayyaa wanti wal nu barsiise miseen jira ani anaa gabaa bu'aa jiru gabaa san immoo gara daldalaatti jijjiirte sirri manaa rakaa. Innaa isiin gartee gabaa akkas ani waaniin yeroo hedduu uffata aadaa fa'aa gurguruuf uffata aadaa saniif wanti dhufte kachumaan ani immoo gabe isiin waan irraa bituu dhufte gabayaa isiisan akkasumaan jaalalatti si harkaa jijjiira. Akkasii achi booda wal barreegaa jireenya keenya keessa akka saala sanii jira. Garuu san durallee isiin na beektii anaatu hin beekne malee. Sigalee garuu seenaa jaalalatti yaafi keessatti osoo anaa fi isii wal hin fuudhin ture jechuudha. Namni wayiidha isiin gartee waliin turte goodeenya wanti saayibootuma isii jechuudha. Siifi mucaa kanaa walirraa deemaa jechuudhaan dubbatanii ni turan. Garuu osoo isiin hin beekin anis hin beekin rabbiin jecha nama sanii dhugoomsee waliin nuuf fide jechuudha. Kanaa seenaan keenya gabaabumatti akkaataa itti nuuf waliin dhufeenyi keenya kan uume jechuu barbaadeetti. Wayi sobe? Okay. Okay. Zubeida Kajeeltuu rahmata rabbii jetti. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah tabarakallah jecha jirti umrii hojii sanaa dheeressu jettee aamin jenneen jira. Gaafiin kiyya akkami wal barattan. Lammaffaan meeqa gabbartee fuuti? Nuti shamarran arsii qaaliidha subhaanallah. Sadaffaan erga wal fuutanii jaalalli keessan dabalaa deemamoo qoy ka dubbifneeti chiboodoon teenna. Okay, tokkoffarratti Zubeida Kajeeltuu rahmata rabbii gaafiin ta'e dhugumatti gaafii ciccimtuudha ittuma qophooyteeti nu dha'uu dhufte. Naafiif deemtuus hin beekne. Okay, gaafii takkaffaa dhiyeette laal. Gaafiin kiyya akkamiin wal barattan kan wal barattuu kana deebisnee jira na fakkaate akkaataa itti wal baranne jechuu fedheeti. Okay, meeqa gabbartee fuute? Nuti shamarran arsii qaaliidha. Meeqa gabbartee dhugaa jiru himi? Nama saamtanii saamisa keessan kana ani warra gartee saamame keessaa tokko. Warra akka malee saamame keessaa tokko maal jeekaan isinii ibsu gaa natti ulfaata garuu yoo xiqqaate osoo hin sobin jechuudha. Yoo xiqqaate 160 yoo hin sobne akkasii jechuudha. 160 dhugaa rabbiin isin hin jaa innaa yoo kasobute immoo doktarri as na bira ta'an jechuudha. Laakanuma dhugaan jiru 160. Abbaasii rabbi umrii haa dheeressu akkasitti. Akkasitti. Okay, akkasitti 150 akkasi bakka. Ko kanaaf kun yaani jechuun hedduu gammachuun itti dhagaami malee waan asirratti fakkeenyaaf wanti kun bakka maaliif wanti kun anaaf karaa keenyatti haaraa gabbarri kanaa kun garuu ani onnadhee jaalalaan isiif qaburraa kan waan kana hunda raawwadhe asumaan namoonni jaalalti birriin hin daangeessitu jaalalli fageenyi hin daangeessu wanni jaama waan akkanaa kana jechaadha namoonni birriif jettanii
walitti dhufeenyi keessan adda muramuutti deemu kanarraa koof qusattan asumaan dhaabsisanii dabarsuu barbaada jechuudha akka Kadiiritti. Okay. Zubeeytumaaf gaafii deebifnaa. Gaafiin lammaffaa gaafii sadaffaa jechuudha. Erga wal fuutanii jaalalli keessan dabalaa deemoo hir'ataa deemaa tanaati deebisiga. Jaalalli keenya dhugaa dabalaatuma deemaa wanna hir'ataa deemu takka illee hin qabu. Guyyamarraa daqiiqa marraa sekondimarraa dabalaa deema malee wanni hir'ataa deemu takka illee hin jiru. Inshaallah fuuldurallee akka hir'atu hin feenu. Okay. Rabbiin jidduu jiraatu. Eshi galatama. Okay, afuraffaadha. Biyya galuu feetammoo Suudii turuu feetan gaafii koo baay'eedha. Garuu tanuma naaf deebisaa mucattii teena nuuf jabeessii jettee Zubeeydaa kajeeltuu ramataa galatoom tanallee deebisii fani sabbalama deebisee. Biyya galuu feena. Biyya galuu feena. Anammoo garuu asharaa baasii kana baree biyyatti hin galu somaa jeete haa ta'u. Biyya galuu feena. Okay, jidduutti asi. Nee wanti. Koi ni bana koi. La kono la gumonta kan onni hin feene aguma kana. Okay, nu obsaamee jidduutti afaan goggogaa istiidiyoo dhufanii haasee wanti xiqqoon ulfaata. Kana feetamu kana feetaati. Ilaala ani kana feeta. Bishaan feeta. Haadhuun. Okay, gaafii keessan akkuma itti fuufatti jira. Okay. Okay. Abdulbaari Jabalu. Gaafiin Abdulbaari Jabalu umriin keeti moo jaartii teetiitu irra keetiitu caalaa jaan. Garuu anaaf hinaafiin akkan kitaaba seenaa irraa hubadhetti waluma jala jirra na fakkaata miti. Waluma jala jirra. Okay. Ani silaa akka yaada kiyyatti silaanaafiin nama gartee umriidhaan irra guddoo taatee bilchaattuu taatee inumaatu yoo xiqqaate nama umrii amata 40 yoo taatee dasna jaa'u maaliif waa hedduuf hin jee kana waan hin jeef naaf beeka garuu silaanaafiin nama umriidhaan nama amata 20 wayii irra guddoo silaa taatee irra dasna jaa akka yaada kiyyaatti. Okay. Gaafiin itti aanu gaafii kana sii deebinee jiran fakkaata Abdulbaarii Jabalu galatoomi. Okay. Boontuu sanyii Joor Muhammad takkaffaa gaafa jalqaba ol jaalattan gaafii jaalalaa Kadiiri moo naafiitu dhiyeesseefi jechuusiitiin se'a. Kana deebifnee isin deebifnee jirra gaafii akkuma isiniin jee anaatu dhiyeesseef isin wanna biraatti dhuftee ani gaafii jaalalaatiin ittichi deebi'ee tureen isiniin jee dhiifamooliin gaafiitu deddeebitee waan jirtuuf waluma qabnee isinii deebifnee fakkaata. Okay, lammaffaan. Kadiir ati naafi osoo haadha manaa kee hin godhatin dura maal sii jaalatte yookaan maal isii irraa jaalalli si qabe laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu ati khatiir yaa khatiir wallahi boontuu sanyii Joor Muhammad. Anu beekuu fedha. Boontuu sanyii Joor Muhammad khatiir. Galatoomina gaafattee gaafii. Okay, ani naafi waan isii irraa jaaladhe takaffaadhaan durumaa'u shamarran arsii kana hawwuun ture. Maaliif jaalalaa fi kabaja isaa namaaf qabanii jee hedduu takka shamarran arsiidhaa hawwaan ture jaalachaan ture akkuma jee isitti illee himaatiin ture isinillee hordoftoonni feesbuuk kiyyaa fi karaa yuutuubii yeroo iddoo yoo na agartan anaa waa'ee shamarran arsii kana baay'ee takka hafarsuu ajendaa godhuun ture. Maaliif hedduu hawwii isaanii waan hin qabuuf jee kanaaf ani maqaallee naafii irraa jijjiireetiin hawwii itti baafadha jeetiin ture garuu hawwii kana na jalaa diddee turte akkanaa fudhattu asumaan itti naa dhaamaadha anillee asumaan itti dhaama kanaaf ani naafii wanni namummaa isii kabaja isii jaalala isiin namaa qabduu fi obsa isii sigalee dhugaa rabbii dubbachuuf obsa isiin qabduu fi namummaa isiitii fi jaalala isiitii fi arsooma isiitiin irraa jaaladhe. Kanaaf ganamuu waan namarraa jaalatu qabaami. Yoo moolakki fooqii isii jaalattee makiinaa isii jaalattee keettan ta'e san isinii beeka. Okay, gaafiin itti boontuu sanyii Joor Muhammad sii deebifne jeetii yaada. Okay, gaafiin itti aanu. Okay, sabroo aananii. Sabroo aananii tunis ajaa'iba fidde gaafii ilmoo meeqa jaartii ta'e tanarraa dhaluu feete ilmoo duraa dhiira moo dhalaa argachuu feete laa ilaaha illallah subhaanahu wa ta'ala. Sabroo eenyu jetti sabroo aananii dhugaa rabbii dubbachuuf waan na keessa jiru jechuun hedduu takka hawwiiti jana wanti goote ani garuu dhiiras ta'e dhalaas waan rabbi naa kennee fudhachuu fedha haa ta'u garuu ani ammatti ilmoo takkaan irraa argachuu fedha maaliif tokkichaa san biyya namaa keessa lamallee hin fedhu tokkoon fedha.
Tokkichaasan biyya ormaa keessa waan jirruuf nagaan guddifannee gaafa biyya teenya galle immoo ilmaan 129 kan hisaaban qabne irraa haruunfata. Dhageessanii inuma gaafa gartee raabisiin dulloomne dardara silaa deebinee ammaas ilmaan horree dasna jaa. Kanaaf daangaan qabuuf jechuu barbaadeeti. Okay. Alfiyaa jiyaad ka aggaaroo jetti. Okay. Allah akka kamiin wal fuutan ilmoo godhataniitu amma maal wacheetaa jirtu maal yaadachaa jirtu jechuun wacheetaa jirtu maal jechuudha maal yaadaa jirtu ammaan ta'an nuti gaa karoorri keenya akkuma nama kamiitu akkuma keetii yaada gartee akkamii guddannaa akkamii wal horannaa akkamitti gartee biyya teenya gallee wanna silaa gartee mul'ata namni mul'achuu fedhu tokko akkamii mul'annaadha yaadni keenya innaa taa ilmoodhaa immoo gaa karumarra jirra akka itti wal fuune deebifnee jirra na fakkaate. Okay. Okay. Okay, gaafin itti aanu fiik dooshaa lijjaa eeyyen gaafin qaba. Kadiir atii fi naafiin akkamitti wal barattan? Deebiin immoo eessatti wal barattanii? Okay. Naafiin akkuma isiniin jee deebiseetiin ture na fakkaataa naafiin akkaataan itti wal baranne akkuma kana dura isinii hime bakki itti wal baranne ammoo gartee Saudi Arabiyaa keessa. Sigalee ani Saudi Arabiyaa wal baranne yoo isin dura natti dhuftu akkas waan akka xiqqishoo bobboonaat akka itti garsiiseen ture garuu sanbooda na boojiti. Inuma hagana arrabsutti deemtu takka taate maal inni boontaa maal minaan jettee turte. Kanaaf gaamallee abbaan dhiisu akkuma jaansan anamala kiyyara ni boontaa ittiin arrabsu seentee. Osoo nan arrabsineen qabajeetiin dhaqee qabee kanaafuu badiin qabu jechuu barbaadeeti. Badiin qaba? Ilaalaa hin qabdu. Okay. Gaafiin takkaas beekte gaarii jechuun gaafii waan silaa gaafatamuu hin qabne fa'aa gaafatanii beektaa saniifi gaafiin koo'etti bashannantuu amaan jetti. Umrishaa ilma Abdallaa Jaa kunis ani gaafiin kiyya eenyuuti irra jaalata isin lamaan keessaa ijaan. Meetanaatti deebise gammaan isa lama si dura deebise. Eenyutu irra jaalata? Namuu jaalala mataa isaanii qaba. Anis akka kiyyatti anatu irra jaalatadha. Innis akka isaatiitti anatu irra jaalatadha. Kanaaf eenyu kan irra jaalatu iddoon itti ilaalamu yoo jiraate dheenee laalamna. An garuu akkaan isii an irra jaaladhu abdii ofirraa qaba. Bakka laaleensaa yoo dheenees. Haa ta'u garuu walqixa ammatti waan ilaalaminiif paarsentiin keenya walqixa na fakkaata. Kam tokko irra caalugaa Allahu alam. Okay. Bashannantuu aman gaafiin koo akkamitti wal barattan eessatti wal barattan jaalala isheef qabdu akkamitti ibsita isheenoo jaalala kee akkamitti ibsiti isin lachuu arsii ta'uu beeka ijoollee biyyaa akkamitti arsii keessaa kanuma galatoon. Okay, arsii keessaa biyya kamii jaanii nuti asallaadha. Arsii irraa asallaadha galatoon bashannantuu aman. Ishi inni lammaffaa immoo jaalala isiif qabdu akkamitti ibsitaa jaanii an jaalalliin gartee jaalalliin naafiidha qabu hedduu dhugaa dubbachuuf jaalala daangaan qabu jaalala hedduu takka isiillee ni beekti jaalalaan akkaan isiif qabu kanaaf jaalala keenya kana rabbi nuuf haa tursiisuun jea isiilleen akka jaalala umrii dheeraa nuuf hawwitan abdiin qabaa jechuu barbaadeeti galatoomii bashannantuu amaan. Okay. Okay. For Muzayyan Ibrahim. Atii fi jaartiin ta'e haala kamii wal baratan? Gaafa dura wal baratan eenyuutu dursee gaafii jaalalaa dhiyeesseef? Haalli jaalala keessanii osoo qaamaan waliin hin gahin amma kamtu irra caala? Erga wal fuutanii wanti ati itti gammaddee fi itti gadditu maaltu jira? Kaayyoon karoorri keessan ka fuulduraa maali? Jaalala isiif qabdu maaliin ibsita? Hariiroo maatii fi keessan maal fakkaata? Jaalalli isin waliif qabdan bareedaa haaluma kanaan itti fufaadha. Jaan Muzayyin Ibrahim galatoomi garuu gaafiin ta'e baay'ee takka nis dheerattee nis wanti rakkoon qabu. Atii fi jaartiin ta'e haala kamii wal baratan ta'ettu sii deebifnee turre. Gaafa dura wal baratan eenyuutu dursee gaafii jaalalaa dhiyeessee fi sii deebifnee turre Muzayyin. Okay, haalli jaalala keessanii osoo qaamaan waliin gahin yookaan waliin arkin amma kamtu irra caalaa?
dhugaa dubbachuuf amma na fakkaata. Amma caala. Ammaan tana caala eega wal agarre eega wal fuune eega ni kaayee ol godhannee wal bira dhufne jaalalli keenya dabalee guyyaa guyyaan nu dabalee alhamdulillah rabbil alamin ka dabalee rabbi nu dabalee nurraan hir'isin jennaan. Okay erga ol fuutanii wanti ati itti gammadduuf itti gaddiitu maaltu jira naan jee obboleessa kiyya wanni nan itti gammadu akkuma nama kamiittu jaartii tiyya gizeen bakka bareedatti arge gizee isiin salaataaf na kaaftu hogguu isiin waan hamtuu irratti gizee na agarte yoo isiin naan loltu hedduu takka na tola. Wanni itti haaroo immoo akkuma nama kamiittu gaa bultii keessatti gizee wanna jallaa takka agarte yookaan wanna agartee gaariin ta'in agarte numa hartaa kanaaf aansaan garuu hedduu waan harkees hin qabu kanaaf ani waa haga ammatti aariin harkeen qabu jechuu barbaadeeti galatooma. Okay kaayyuuf karoorri keessan kan fuulduraa maali? Kaayyuuf karoorri keenya kan fuulduraa inshaallah makiinaa bitannee fooqii ijaarree rakkataa qarqaaru bakka. Okay jaalala isiif qabdu maaliin ibsita? Jaalalli isiif qabu deebiseetiin jira. Jaalalli isiif qabu daangaan qabu akkam jeekaan isii ibsu hedduu natti ulfaata. Garuu naafin akkuma isiniin jee haala isiirraa wannummaa nan guddata akka isiirraa jaaladheewu nama obsa qabeessaa fi nama haala qabeetti nama gartee bashaasha namaa ta'uu isiiti. Akkasittiin ibsaa jechuudha. Okay hariiroo maatii keessaniif maal fakkaateetti hariiroon maatii keenyaa fi kasaanii inumaatu dhugaa rabbii dubbachuuf nu caala isaan tolitti jira ammas lammaffaa ta'u maatiin lameen waan nu asii yaadnu isaan achi yoo nuti itti dawwallu nutti haasiyan osoo nuti ittiin dubbatin isaan beekaniitiin nutti haasiyan kanarratti gammachuu inumaa anarra naafillee gammachuu maaliif keessattuu maatiin karaa warra gurbaa yoo gartee intala takka ofitti horatu taate intalti san hedduu ofitti gammaddii amanamummaatti dabalama si galee isinillee akkas ta'uu qabdi waan juu asumaan dhaamsisiniif dhaamuu barbaada. Okay akkasii Muzayyen Ibrahim okay galatoom jaalalli isiniif qolii qabdan bareedaadha jaani okay galatoom itti fufna. Okay Qamar Manjaa assalaamu alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh gaafiin koo atii fi naafiin eegolitti dabalatan walloltanii beektu. Okay atii fi naafiin hanga walitti dabalamtan walloltanii beektu yoo walloltan eenyuutu araarfata jaalalli keessan kan miidiyaa alatti akkuma miidiyaa irraa kana fakkaatamu atii fi ishee keessaa eenyuutu dafee aaraa jaan. Okay Qamar walleenuu nama wayiitii hojii walquba qabdanaaf fakkaataa saayiba kiyya. La, hama ulquba. Okay. Keessuma isaa dubbata. Okay, eega akkas taate gaafiin tokkoffaadha. Mee tana deebisi gataan naa deebisa. Akkana jaa. Fakkeenyaaf atii fi naafin eegolitti dabalamtan walloltanii beektu jaanii mee wallola osoo hin taane bilbilaan anatu aarsa. Bilbilaan ni aarsa. Tarii amalli isaallee uumarraa dafee nama aaru. Anis ni aarsa erga aarsee boodas malee lola akkasii hoololleen qabu. Malee lolaa miti. Okay ayyee jaalalli keessan akkuma miidiyaarraa alatti akkuma miidiyaarraa kana fakkaatamu atii fi ishee keessa eenyutu dafee aaraa. Okay laalamma waasa miidiyaa sanii osoo hin taane keessa keenyatti san caala miidiyaan alatti san caala miidiyaa irratti wanni nu ibsanne takka hin jiru tarii footoo poostii godhuu akkas wantoota adda addaarraa hidhuu malee sun jaalala alaa ibsa malee keessa keenya san. Okay anis akkasuma gaawwama isiin jette kanaan jaa. Okay anamma akka kiyyaatti jaalalli anaa fi isiin qabnu kana jechuun kana caala akka dabaluu garuu alaasan jaannuti anaaf akka mataa kiyya jaalalallee natti hin fakkaatu. Si galee jaalala jechuun jaalala namni naafi isiin wal mana keessaatu caala waan ta'eef. Okay ati bishee keessaa eenyutu dafee haara jettee Qamar amma dubbiin teetun dubbii dhalchee aboo ajaa'iba. Ani akkuma jiru na Kadiir ishee Kadiiriitu haara jeetiin. Indeebisamu. Okay naatu haara akkuma beekamu gaan dafee amala kiyya keessa sanii niin dhiisa amala kanallee. Okay. Commenting baay'ee beektaa hedduudha. Haguma takka keessaa deebi'u. Ijoo keessaa deebi'u. Okay. Waan biraa. Okay. Firoo warra humbannaa jaa. Okay gaafiin koo waan biraa miti. Ati maaliif akkana jaalala beekta? Galatoomii gara yuutuubiitiin naa deebisii jee an jaalalanii beekaa? Yeroo hunda si hima. Kennaa rabbiiti. Okay. Innaa tana isii siif haa deebiftu ani jaalala kaniin beeku natti fakkaatu. Jaalalli isaa kennaa rabbiiti dhugaa. Okay. Asuma rabbii. Okay. Sabboon Oromoo jetti hayyee gaafii jetti.
Okay, gaafa naafi wajjin wal jaalatan eenyu dura dhiyeesse waa'ee jaalala naafi moo Kadiirii kana gaafii kana deebifnee jirra. Okay, galatoo maangi tokkos du'aayii warra gootaniitu hedduudha. Haya, Masuud Ahmad gaafiin kee hedduu takka dheeraadha ilaala koofsa jahatti gaafatte. Okay, lamaan keessan umriin eenyutu caalaa reefuun tan isinii deebifnee jirra. Okay, ishee dura ati fuutee ni beeytaayi. Okay, durbummaa hoo akkamii waan jiru kuni gaaboo saayiboo kiyya waan akkanaa taasiisa. Deebisee bakka rakkoo qaba. Ni jira baqa ni jira akka ajaa'ibaa jira fudhannee jirra garuu akkas okay deebifnee jirraaf ka ishee yoo si dura bultii jaarte ni beeyti isheen dura ati anis jaaree beeku isinis jaartee hin beektu. Okay, shanaffaadha eenyutu dafee dura aara kana deebifnee jirraami. Okay, jaafaadha eenyutu maallaqa irra waan jaallatee dhagee eenyutu maallaqa irra jaalataa mee tana deebisee maallaqa jaalachuuf balleessuun garagara garuu waan balleessu irratti tokkoffaadha. Eenyu irra garuu jaalala akkasiisan hin qabu. Yoo argee jibisii godhee biraa. Okay, isiin haadha badii birriiti. Birriin isii bira barakaan qabdu. Ani garuu dhugaa akkuma nama kaanii akkuma nama kamittuu birrii namuu birrii numa jaalata. Garuu eenyu irra jaalataa jaanamma. Situ irra jaalataa dhugaan jiru. Okay, ana irra jaalata. An dhabuun fedhu garuu. Okay, takkaffaa meeqa gabbartee fuutee lammaffaadha Girrisaa Joorjaa takkaffaa meeqa gabbartee fuutee lammaffaa akkamitti wal bartan sadaffaa okay. Gaafii deddeebi'aa. Kun hundi waan deebifnee jirru okay. Gaafii dheertuu takkaatu kana dura naa ergamee ture. Okay. Okay, galato namoonni hedduun du'aayii godhutti kan wanti ta'u. Okay, sabboontu Oromoo Jimmaati gaafii kana naaf deebise maaloo itti. Okay, maaliif TikTok irratti sirbitu lama taatanii nama xinnee sirbii lama taatanii batuu hin qabdanuu jaanii. Okay, asan booda du'aayii goote. Okay, kana dhiifnee jirra nuti lama taaneeti miti tokko taaneetu sirbuu dhiifnee jirra. Galatoomii asii deebifnee jirra na fakkaate. Okay, Niimar Fuwaad jaa. Okay, hanga gaafa qasham jettanitti ittuma fufaa jee haaya abshir. Okay, intala Abbishee Garbaa jetti isiin tun gaafii isii tanaa keessaanillee natti ergitee tursitti illee ergitiin ture. Gaafii isii baay'ee gaafii ulfaattuudha. Okay, intala Abbishee Garbaa gaafiin takkaffaadheetti. Atis teenaafis warra wal hin fuuneef maal dhaamtu maal gorsitu. Lammaffaa Kadiir ati naafi irraa maal jibbita maal immoo irraa jaalatta. Okay, sadaffaadha naafi atis Kadiir irraa maal jibbita maal irraa jaalatta. Afuraffaadha naafi wanti ati Kadiir tasuma yoo kana godhe dhiifama hin godhuuf jettu yoo Kadiir maal balleesseedha. Shanaffaa Kadiir naafi gaafa ilaalu nama baay'ee irraa deebi'ee gaayabo. Okay, nama baay'ee sireesiidha mee gaafii akka malee taane yaafi. Mee qoye. Godde bisaan dhufaafi bar amma dafeen dhufu bar. Okay, mee naafi gaafii miciyyoon tala Abbishee Garbaa ta'etu san mee bilbilli kun gaafii tokkoffaan isii haga yaadadhu rafa deebisuuf jechuudha. Wanta akka irraa jibbituuf wanta akka irraa jaalattu maalii kanaan mala Kadiir yoo maal balleesse ati kadhiifama hin gooneefi maali? Tokkoffaa wannan dhiifama hin gooneefi isaa dhalaa hojii akkas hin jiraamati wanta gara dhalaatti wal qabatee arge tokko dhiifama hin godhuuf tokko gara dhalaatti wal abadan dhiifama godhu abadan isa saniifi deebi'ii dhiifama godhu jetti dhugaa gaafii kan kee seeraan si deebisa gara san dhiifama abadan hin godhu. Anis naa godhi isiin hin jiru. Isa san dhiifama godhuufi naan gootu deebi'ii mooni naan gootu
إلا لا ما إيش يلا دي بيسي الناس هنديفا من قدو في ديبي موجة كسادة كيتي جدا توكو إساساني ما في أوكي لما كان ديفا أوكي أكيسين جتتي أوكي غافي نسيتوني سعادة تطورا إير توكا من تلابشة غرباتي يا رب اللهم صل على محمد من تلابشة وانت أنا راجب بس غافي سي خيس كوي غافي نسيبر غافي أكنا وانتي قولني متي مر مسجرا إلى زرقين تورينزا أو غافي تكشوا عقدن دينيو نتي ورق أرخونه تانا خنولا أوكي غافين أتيس تينافيس ورا ولينفونه في مال دام تيت مال دام تافتو كيا ورا ولينفونه فونت أمو في إنه قدام نمني توكو أنا هقدر بديت جتشولا ورا الفود كانت ورا الفود إنس أنا هقدر تيا هيرومي أرجعتي أنا هيرومين دورا زمجاني بالبلان نمت توكو تري هنت وجاني وانت دادا وجهها سني وانت دادا دابا ورا كاسي وجي دبر سايروسن وسوانت سنرا وساتني غير سيرا غير رب جالتون ولت افتني لام صحيح على كل يال بولتين خبجاني خاول فود اجوخيتي ايه خبجات ان تمني خاول فود ان اوكي ولم بيكون ان دوغا ما انا فينو لسن نمو اوكي ايش اتفوف أنا في إنه الإنجيل الجنة سقط باي اللي هو إنه جهاز وفنس ينجرو جرو جالل رب متنا ما كيسخايا هجمنيكا والهيد أني أنا في إنه جالا مواكس قفا والبرنة لما أنا مثلا كيسة تدفني إني كالي كهيد أني جالل اللي كينس جملة ما سن كيسة بق هجنا هجج الأمين تلما من تكلوا في بريدة أنا إسخنا إنه قدان لقى أوري زمجتني والجرد جنتان كون كيستو جرد ألا خنرت جشورا زمجتني هاسور نما سنجالة سني جرد سيراتي تأكلني ديم قرآن يو نمني سندوجا ما كسنجالة تاي إنه جرد سيرات ديما يو إسنجالة نتاي أربور أسوأ سنجر دبيت سسلا فرا سنجلا أركيس يروح سنة تشومات سنجلاكو كانوا مدوقنا نسنجر شو برباد أوكي أنت لا أبيشي جربا قافين سيلا التي nuti siif gaafii tana deebisuu dhufne gaafiin tun haa xiqqaatu haga takkallee siif deebi'ee jirana fakkaata anilleen wanniin dhaamuuf warra waliin fuudhiniif bultii jechuun kabajaadha namni tokko halaala walirraa taa'ee yookaan badii walitti yaadee wanti jechuurra namni tokko erga waliin fuudhin yookaan gartee badii walitti dalagee walitti dhufute jaalalli lameen isaan jidduu jirtu qannasaa dhufti hedduu ni irratti siigalee kanaaf yoo duruma karaa nagayaatiin karaa bareedaadhaan walitti dhufan jaalalli namaa erga mana galan ni dhufte deebitee ani wanniin jarjaree naafii fuudheef waan biraatiif namni tokko biyya tana keessatti amalli jiru maali yoo jettan jaalala waliif qabu ala fixatanii jana fixaniiti gaafa mana dhufan aluma dhumaa jechuudha kanaaf wanti itti karaa alaalee jarjaru yoo agartee dandeettiitti qabaatan taate wal fuudhuudhaaf jarjaraan isiniin jaa maarshiin ta'isan sadiirra yoo duraan jiraate shanirra godhaadhaan isiniin jaa fiigaa jechuudha fedhatitti fiigaadha bultii jaaruuf itti fiigaa garuu diiguuf itti fiiginaan isiniin jaa kunis dhaamsa kooti. Okay, naafi waan irraa jibbitu naante jirti anammoo wanni naafi irraa jibbu yoo jiraate naafi wanni isin irraa jibbitu tokkoffaadha ilmaadha maarree intalaadha maarree isin jechuudha. Okay, intalaadha maarree waan juu kana garuu akka waan gartee kennaatti ilaalti beektaa isin jechuun akka waan aadaa yookaan akka aadaa erga ilaalti miti. Afaan kun namoota baalagee yookaan namoota tokko itti fayyadama malee anammoo eeganaaf itti ol fuuni takkaan irra dhageessi beektaa. Kanaafuu wanti kun baalagummaadha malee sigalee wayim hargummaa qofaaf hin jiru arsiis yoo taate yookaan jimmaas yoo taate wanni isaan itti fayyadaman afaan amaariffaati irra guddaa innaatiin maarree akka malee jaan garuu wanni isaan afaan oromootii fi afaan amaariffaatti ta'e malee tokkuma hiikni isaa sigalee kanaaf kun akkasiin naa fudhachuu qabdaan siinii miti nama biraatiinuu jecha san jechuudhaaf yeroo hin qabu. Sigalee akkasii san galatoomi akkaatti na jibbitullee hin barbaadu nan jibbiniin siin jechuu barbaada. Akkasii tasii kasi anammoo wanni naaf irraa jaaladhu yeroo hedduu dhiifama naa godhuu. Lammaffaadha. Wanni isirraa jibbu ammoo yoo jiraate Allahumma salli ala Muhammad wanni isirraa jibbu maali egaa namni jaarsi jaartirraa wanni jibbu qaalii kiyya godhuu dhabuu na aarsuu isii bakka uumama. Kanuma wanni isirraa jibbu malee isii waan biraa takkan jiru. Okay, gaafii meeqa sii deebifne amma
atis ta'ee naafis warra waliin fuune maal dhaamta sii deebifnee jirra. Atoo maal dhaamtaaf isiinoo maal irraa jibbita maal irraa jaalataa lameenuu sii deebifnee jirra. Okay. Tasuma yoo godhe dhiifama hin godhuuf jettee yoo Kadiir maal balleesseedha. Okay. Tanas deebiftee jirti. Okay. Kadiir naafi gaafaan ilaalu nama baay'ee sireesii hamtuu fakkaatti. Isa kan akkamitti nuuf ibsitaa ana gaafatte naafi wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu takka. Nama akkas mara wanti miti naafi jechuun nama baay'ee wallahi bashaasha namaati. Garuu namni tokko gizii halaala dhaabbatee anillee akkasuma amala akkasiitiin qaba. Halaala dhaabbadhee nama tokko fuula keessa ilaalee waan hin kennuuf hin qaba. Akkasumatti ittiin kenna jechuudha jechuun yaada itti kennuu qaba. Kanaaf atis akkasuma ta'e malee osoo itti dhiyaatte naafi nama bashaashaa nama namoonni taphatee qofaltee quufuu miti. Kanaaf kan akkatti siif ibsu barbaada jechuudha. Hin sodaatin itti dhiyaadhuu bari amalasii goddanyaa keetii waan ta'eef. Sireesii miti dhugaa nama akka sireessan miti. Okay. Okay. Alfiyaa loobii alfiyaa jetti. Waalaikum salaam warahmatullahi waliin isin chooraa bulaayitti yeroo duraa akka wal jaalattanii akkami wal jaalatan jettee isinii deebifnee jirra. Kadiir ati immoo dhalataa eessaati naafiinoo iddoo dhalattuu eessaati jettee ani dhalataa Harargee Bahaa Aanaa Dadari naafiin ammoo dhalattuu Arsii Bahaa Asallaati akkasumas Asallaa weelita Asallaa Arsii Bahaa godina Asallaa magaalaa Saguree mana citaa tokkorra dhabje tulluu takka gubba dhabjettee dhalatte isiin anammoo firaasha irratti hin dhabjee dhalatte. Kanaafuu baha naafi isiinis. Okay, kanaaf naafi isiin ganduma tokko jechuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif baha isiinis anis baha isiinis baha. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi jettee duraan sun carraa kaanuu kennuu keetiif galatoomeetti naanaati binti Arsii jetti. Gaafiin kiyya naafi kenna Kadiir si kennu naafi kennaa Kadiir siif kennu keessa kan hin irraanfanne nuuf himi. La ilaha illallah. Naanaati binti Arsii gud gaafii kanaa tana namaa dhiyeessuu keetiif. Jechuun gaafii kanaa tana dhiyeessuu keetiif anuu takkaa gaafadheen beekoo ati naa gaafachuun kee hedduu na gammachiisisin jechuu barbaadeeti. Lammaffaadha. Yoo waa balleessi qoyqa. Lammaffaa yoo waa balleessi eenyuutu dafee dhiifama gaafataa. Gaafii kiyya kanuma jajjabaadhaa isin jaaladhaa waan gaarii waan keerii hojjedhaadhaa jettee nanaati binti Arsii nullee si jaalanna isa kabajna galatoomi intala Oromoo deebisiif. Kennaa isaa keessaa wanti ani yeroo baay'ee jaaladhuuf fakkeenyaaf aadaa fi aadaa Arsii baay'ee tokko jaaladha. Baay'ee tokko jajjabeessuu fedhas aadaa sanarraa wal qabate isa kinama akkanatti uffannee aadaa Arsii keessaa kan bareedu kan argitanii. Isa kana naa kenne kana inni irraanfadhu jechuudha. Kennaa isaa keessaa uffatni kun kennaa isaati. Aadaa Arsii. Galatoome. Angaruu kana qofa waan isii kanneen kaniin itti gammadu kana caalaa waan isii kanneen qaba garuu ati kana gammaddeemi. Okay, galatoome hundaaf wal gaafanna kayira. Okay, lammaffaa yoo waa balleesse eenyutu dafee dhiifama gaafata. Gaafii kiyya kanuma jajjabaadhaadha. Koo kana anumaa dafee dhiifama gaafata. Akkasuma akkasii naafi yoo daftee aarte xiqqishoo namatti harkisuu barbaaddi. Akka namni gartee namni sanganaatiin deebinee nama godhuu barbaaddi. Koo khalaas kana anaa dafee dhiifama gaafata jechuudha. Gara dhiifamatti keessattuu fakkeenyaaf akka isiin natti aartee aaraan raftu hin barbaadu. Kanaaf yookaan akka aaraan yeroo dheertuu narraa teessuu hin barbaadu. Okay, kanaaf gaafii teessii deebina jiran fakkaate naanaati binti Arsii gootomsaa kaleefa okay galatoomi gorsa nuuf kennitaniif galatooma jarri kaanis. Okay, simboo sanyii marroo galatoomi. Simboo sanyii marroo gaafiin kiyya birrii meeqa gabbartee fuute yookaan gabbarri meeqa akkuma odeeffamu sanamoo fakkeenyaaf gabbarri shamarran Arsii 200 jedhu waan ta'eef jedhan si gaafadhe. Okay, simboo sanyii marroo tarii mumkinati Arsii ta'uu dhabuu ka'ee mala ani akkaan harkatti gabbarri shamarran Arsii dhuguma akkaatu jettu marraa gartee saamisaa fi gabbarri isaanii qaaliidha. Hedduus bareeda koyee isiin jaanii hedduu takka namaas gammachiisa. Okay. Dhugaa rabbii dubbachuuf akkuma reefu siin jee 150 160 waan achi ga'uun wanna gabbareena fakkaata. Kuni kana garuu saniif jee hedduun gammadaa waan juusa sumaan siibsuu barbaade. Kana dhuguma akkuma jarri juu gabbarri jara marra widdiidha.
Okay, abdi Oromiyaa jaa waggaa meeqa jaalallee taatanii hagam takka wajjin turtan naafi deebii eegaa. Okay, naafiin gartee amma erga wal barre kunoo eegaa wal fuudhe ji'a sadaffaa keessa jira. Erganikaa hidhanne ji'a sadaffaa keessa jira. San dura ji'a lama moor akkasi. Waliigala waanuma kanaa keessa jirra. Ji'a shanii naafisiin amma gartee warra gartee baarakallaa aleekumaa wabaarakumaa aleekumaa karasuulli jee sallallahu alaihi wasallam warra san keessa jirra jechuudha. Kanaaf inshaallah waggaa dhibbaa akka waliin jiraannu abdii qabna. Kanaaf kana keessa jirra abdii Oromiyaa si deebise jeeti jaada. Okay, feenaan kootu baaleetti jaa gaafii kiyya takkaffaa akkamitti wal bartan lammaffaa erga wal jaalattanii waan isin mudate sadaffaa isin lamaan keessaa kamtu irra dafee mufata rabbi waliif isin haa dhiisuu galatoomi. Okay, feenaan kootu baaleetti jetti. La taaka erga wal jaalattanii isin maaltu isin mudate jettee maa waan mudate himifne. Wanti na mudate akkana jedhanii tokko hin jiru. Wanti na mudate hin jiru. Gara maatii kiyyaatiin yeroo jalqabaa biyyi kun fagoo waan ta'eef jedhee xiqqoo warri kiyya na harkatti didee ture. Yeroo sanitti baay'ee takka cinqadhee ture. Bas wanti na mudate an isu. Okay, anis gama kiyyaan guyyaa takka akka tasaa naaf ilaaluudhaaf na dhukkuba jee biratti akka malee wanni jee bakka akkas aadee garuu hedduu rakkatte naafi bakka akka du'uu yookaan gartee akkas ifuma ifiitiifuu du'uu irra filatte osoo heerumuu baadhee jechuu filatte hangaruu isii ilaaluudhaaf hagam akka naa dhindhimtu ilaaluudhaaf na dhukkuba jee bira bu'ee piraankii bilbilaa osoo hin ta'in piraankii mana keessatti isuma godhe. Osuma laaluudhaaf kanaaf hedduu akka isiin na rakkattu naa dhiphattu harkeetiin hedduu akka jaalallee onneen tiyye isii banamtu na goote kanaan nu mudateen akka gama kiyyaan isiinis karaa maatiitiin isin deebifne jeetii yaada abdii Oromiyaa jaa. Okay. Okay, Abdishaa Kaarar jaa isin baruu barbaanna ani Harargee baa dhalataa aanaa dederi isin ammoo dhalattu isin deebifne jira akkuma isin jee isin Arsii Asallaadha. Jaalatanii waggaa maal jaala waliin jiraatan moo ni kaa qabdan baay'ee isin. Okay, Saaduu Sanyii Joor Mahammad ati akkuma beektu nuti gartee jadiida akkuma beekamummaas jaalalli anaaf isii qabdu hedduu maa ulfaata bareedaadha. Maal jedhisa? Niqaadha walii qabna. Niqaan kiyyaa fi kasii niqaa widdii akka aadaa teessanii sanitti. Sigalee niqaa filatamaa ka rabbiin jaalatu saniina fakkaata rabbi nurraa jaalatu rabbi nurraa jaalatu jechuun abdii qaba. Okay, niqaan bareedaadha aguma gabbaraa malee niqaan good. Okay, aboo sa'aadaa turaa gaafii hedduu ilaa kutaa shanii gaafatte hedduu ulfaata hedduu dheeraadha. Okay, takaffaa. Kiyya osoo jaartii ta'e dogoggortee dhiira biraa jaaladha siin jette maal goota? Kadiir akkasii kiyya maal? Kadiir osoo jaartii ta'e dogoggortee dhiira biraa jaaladha siin jette maal goota jettee? Okay, obboleettii tiyya naafiin jaartii tiyya fireendii osoo taate dhugaadha. Namni kun maaliif yaada kanaan dhiyeesse jettee kanaaf jaartiidha waan ta'eef jaartiin jaarsaan seenaa aadaa Oromoo keessatti hin jiru. Sigade unkaan waan biraa dhiisi osoo inni du'e osoo inni jiru osoo inni bakka fedhe biraa fagaatee dheenyetti jiraatee isarraan ka biraa laaluunu ulfaata safuu jaama. Sigade kanaaf osoo immoo isiin akkas ka jettu taate waan isiin irraa jetteef san bareetiin haala saniin wanna san yoo ka sirreeffamu ta'e sirreessinaa yoo ka hin sirranne ammoo akka inni sirratutti qaxaqanna. Tanaan deebiinti. Okay, lammaffaa naafi ati osoo jaarsi kee intala takka jaaladhee fuudhuu barbaada siin jedhu ni hayyamtamoo hin hayyamtuuf deebisiif. Sa'aadaa turaa gaafate kan hunda. Abadan an inuman ayyamu. Lama fuudhuun na bira maafi. Okay, galatoomin eenyuun lama fuuna siin jee miti maal olta duuba. Hin ayyamoo jedhee khalaas. Hin fuudhu ka wanni fuudha siin jeenis hin fadhoonu. Hin ayyamu. Hin ayyamoo. Yoo dulloomtillee. Ifi nan fuusiftu yoo dulloomte harkaan lafa irra deemu. Abadan. Yoo akkas ayyoo si lafa irra deemu. Subhanallah astaghfirullah yoo lafa irra deemte leewo. Wallahi ayyamu. Eeshi asii ta'u. Haya. Sadaffaadheetti Kadiir gaafa naafii fuutu maashaa meeqa gabbarte maallaqa meeqa gabbarte siimeetiin jira tuni gaafiin deebitee jirti maallaqni sunoo gara si nyaatee jiramu hin jiru sababni gaafataa kan si gaafadheef gabbarri qaala'ee jettani. Okay,
dhugaa ati sa'aadaa turaa namaan nasi erge malee waan biraatiif miti maalleen ati gabbarte kun garaasi nyaate moo akkamii gabbarri garaasi nyaatee jira moo akkamiti wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf naafillee ni yaaddi harkaa jirti yoo kasoo buteen baa rabbillee na harka ani isii gabbaree fuudhuudhaaf silaa ka garaa na nyaatu ta'e gaafuma baasu sanu niin qabadha ture sigalee niin qorqotedha ture garuu naafi gartee ani akka isin birrii na gargaartee waan san goonuu isin barbaanne wallahi karabbino shaahida gabbara kana ana qofaaf godhe okay kanaaf ani wanni ani barbaadu maatii isii sanis gammachiise isiidhaas gammachiise garuu bakkitti wanni garaa namni garaa nyaate yoo jiraate maatii kiyya maallaqa san baasee naafi gabbaree fuudhuudhaaf hedduu garaa nyaate haga gartee isiinuu kannitanii jiranii isiinuu kannanii gumaa yoo isiin duute ajjeefne gumaa nu gaafatanii haga jaan tageeyyan maatiin kiyya maaliif wanni kana nuuf haarawa waan ta'eef namni 550 dubartii akka gabbaree fuudhuun karaa keenyatti hedduu ulfaata makiinaa faan bitatta waan ta'eef dachii faan bitatta waan ta'eef kanaaf kanaan dhaabuu fi barbaadu. Okay. Walumaa galatti angaraa waan na nyaate hin qabu anaa isa garaa nyaate yoo maallaqa sanii ana angaraa nyaadde. Okay. Garaagarummaa shamarran Arsii fi Harargee maali jetti? Okay, shamarran Arsii fi Harargee garaagarummaan isaan qaban hin jiru dhalaadha. Lamee isaaniitu dhalaadha. Akkasuma akkasii miti. Garuu ta'e immoo namni akkuma uumaa rabbii ta'e namni kun walirra kabajaa qaba. Sigale walirra safuu beeka, walirra gartee ulfina qaba. Walirra beekumsa qaba. Kanaaf ani akka shamarran Arsii guututti osoo hin ta'in akka naafii beekutti naafiin hedduu takka nama gartee mootii Dubraayoon jee hin xiqqaatutti. Garuu immoo akka shamarran Arsii shamarran Harargeetti ani hedduu wanti osoo hin ta'in garuu immoo naafii kaniin irraa arge mootii shamarran ta'uu isiitiin isii arge yookaan caaltuu dubartii ta'uutiin isii arge jechuudha. Kanaaf kana gizeen jiru haadha manaati gaa'e. Kanaaf ani dhugaa rabbi dubbachuuf isin biratti osoo hin ta'in naafiin illee qophatti illee jechuun asirra kanaaf ani waan akkanaa kanaa jechuudha akka yaada kiyyaatti jechuu barbaadeeti. Okay. Gaaffii si bichaadhaan gaaffii takka illee nan gaafa. Qo'isiif dhufteetis ta'a ajaa'ibaa si dhufa. Naafi Harargee loqodaa fi aadaa isaanii barachuun si dhibamu sin dhibne okay tana si gaafii. Gabaabsuu loqoda isaanii barachuun nan dhibu tarii aadaan xiqqoo na dhibuu danda'a. Okay aadaan teenyaaf teessan tokkuma aadaa adda addaa hin qabnu nuti saba tokko keessaa dhalanne. La aadaan amma gizeen haaroo kun amma kana gizee kana tana gizeen haaroo. Aariin kalaas. Eshi. Okay. Akkasii naafi Harargee loqodaa kana si deebina jira. Okay walumaa galaa saadaa turaa gaafiin ta'e bareedduu ilaa ammatti galatoomii gaafii kana nu gaafachuu keetiif nullee si deebisuu keenyatti hedduu baay'ee gammachuu qabna jechuu fedheeti. Okay. Tanamu. Okay. Hanaani Muraad jetti gaafii tokkoffaadheetti. Isin addunyaa kana irratti wanta rabbiin biratti fudhatama qabu mee maal daleeydanii akka akiraattis akkanatti waliin jiraattan feetan mee jette. Okay. Gaafiin tun hedduu baay'ee bareedduudha galatoomi garuu wallahi dhugaa dubbachuuf isin addunyaa kana irratti wanta rabbiin biratti fudhata Hanaan Muraad jetti isin addunyaa kana irratti wanta rabbi biratti fudhatama qabu mee maal daleeydanii akka akiraattis akkanatti waliin akkana jiraanne feeneettan dhugaa rabbi gaa inshallah fuula duraaf wana rabbi nurraa jaalatu hedduu daleenee yaana garuu kana dura waan dabarsine qabu. Inshallah rabbiin ammoo fuula duraaf waan keedee qabu nu dalagachiisu. Okay, lammaffaa haadhaa fi abbaa keessan akkamitti tola ooluu feetan mee maal gootanii fi tola itti ooltan. Okay, Hanaan Muraad haadhaa fi abbaa keenya gara lameeninu osoo nu taate fi ammaas fuula duraaf baay'ee jireenya qananii caayaa teenya akka ta'an barbaanna. Inshallah hajjillee akka wal qabatanii dhufan hedduu gartee hawwii qabna. Kanaaf naafilleen karoorri isin qabdu haadhaa fi abbaan kiyya naa ijoollee adda ba'an haadhaa fi abbaan kiyya akka walitti deebi'an hawwiti maqaa isiitiin haadhaa fi abbaa kiyya walitti deebisuu jaalatti. Si galee kanaaf okay.
ايوه اوكي ما شاء الله اوكي قام دعاء دا غلطو ما وري غرتي رغدا دعاء نو غداني جرتنيس اوكي 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 غافين الى امتي ولين توري سيو اتي دراسي وغامي كان كسما سيو سي تاتيو اوكي زومارا ارسي جتي غافي دو ديبي فنجر غافي عمري تناس ديبي فنجر فكاتا اوكي واحد دوان سافو كسكس وانا كنا فاون غافتني جرا اوكي اوكي وان دو كدراتي مو كبوداتي چالا يايو كسنتي اوكي ما شاء الله اوكي ما شاء الله ربين جدو تيسنا بريچو امين اوكي وري غرتي الى من وجين ترتن غافين ديبين كنيا كنا فكاتا ديبسان نتي سين ديفنه هدو خقوبسا تونتي فكاتا اني برامو اسمان خطا اتيانولي يا ربي جي خايسني ايسنو تانا فكاتا خناف يوتيوب خينيا نججبي سامي ار نافين تكا فول يوتيوب خنرت سنين دان ار سنين ديست انجرا مي فول يوتيوب خينيا خنرا الى الراس نوجي ترو في غرتي فچو في خنبودو غرتي مي وانجو نو فتدامي وانتن دام باين جرو ولما قالت المان اورومو وري وانت كنا دلغا جرتنيفيس دلغو فاوي قبانيس والججبيسو بانس حاجه امتها سبب راججبيستن اورومون والجبيسا هنجرتني كنافو وانت غير يوتيوبي كنرت نقفو سونتان نما كم يوتانا والججبيسو قبدني اورومو جبيسو ركبرا جبيسو رتي رباي ك harka isaanii hiixatan jechuudha. Kanaafuu warri YouTube qabdan hundi keessanuu warroota haarawaa allee akkaataa itti baratan yookiin akkaataa isaan itti adeemsa san itti jalqaban itti himaa honta beektanirraa kanumarraa wal jajjabeessaa jedhaan onna jedhu takkasin qabu Oromoo guutumatti jechuudha. Okay, galatoomaadha hundi keessanuu ilaaman hojii dhiyaachuu keessaniif hedduu takkaan isin jaaladha. Isin kabajaa maqaa jaartii tiyyaatiin maqaa kiyyaan baay'ee takka na ulfaadha bakka jirtay nageenyi rabbii isin biraa jiraatu naafi laal naafi kanaaf nu lameen keenyaa ilmaan Oromooti kanaaf ilmaan Booranaa fi Bareentumaa hunda keessanuu isin jaalanna hin qabnu Arargee Arsii Maalii wajjin bakka keessan isinii bu'ee naafi hunoolaan fedhi arkeesi bakka keessan buune akkasitti bakka kabajamaa ulfaadha hedduu takka isin jaalanna mahjee kaasiniif sun beeku ilmaan Oromoo hunduma bakka jirtanitti akka isii caalaanaa isin jaalataa beekaa ammoo ilmaan Oromoo la hin beekani bar an dubbachuu baaddes isaan hin beekani isii rakkinni isii kanuma jaalala ibsa waa takka bakka rabbi kanaaf obboleeyyan kiyya bakka jirtanii du'aa nu godha ammallee gaafii itti aanuuf as jalatti nuuf kaayuu hin dagatina gaafii qabdan as jalatti kutaa qabnu hunduma yaada keessan hunda waan qabdan yaada bareedaa qabdan yaada kanaatti jettanii yaadan ilmaan Oromooti waan ta'eef dhiiraa fi dhalaan keessatti qaafi guddaan keessan hundi keessanuu yaada keessan as jalatti koomentii jala nuuf barreessaadha kasirreeffachuu qabnu ni sirreeffanna itti fufnaa jechuudha kanaaf galatoomaa hedduu takka yoo gartee bareedaa ta'e laayikii godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Salaamu alaikum.